Ashama harka fuunee jirra hordoftoota Raahel Tuubiitii fi argannee tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Har'a immoo Raahel duraan Oromoo irratti alarratti iddoo bashannanaatitti gaafii gaafachaa turte. Amma immoo bunni kan oduuti kan jedhame sun jijjiirameet bunni kan beekumsaa kan irratti wal mari'atan ta'e sagantaa bunaa biyya hambaa jedhama mata duree sagantaa kiyyaatis sagantaan kunika ana waliin irree gizeen biyya kiyyatti Oromiyaatti galee Waaqayyo nama achi nuun jedhe sagantaan kun kan itti fufuu ta'a. Warreen hordoftoota Raahel Tuubiitiif argannee tuubii warreen YouTuber taatan irree copyrightiin buna Raahel yaa dhaabbatu copyright akkana jedhaan goone. Kanaaf sagantaan bunaa Raahel mana shiitittis mana namaatittis adeemsifamaa har'a kan jirru mana obbo Saidii fi mana adde Sumayyaa jirra. Kanaaf boqonnaa keenya ka mana isaaniitti itti dabarsaa jirra. Kanaaf gaafii ijoollee kanaafan qopheesse meeqa kara WF jaallaatittan isin dabarsaa mee jecha qabuu fi jara kanaaf yookiin anaaf sagantaa kiyya kanarratti ilaalcha qabu isiniif ibsa jechuudha. Kanaaf kara isaatittan isin dabarsaa jechuudha. Hordoftoota keenya baga nagaan nutti isin jenna. Akkasuma isillee asirratti gaafii deebii gootiin qopheessuu isiitiif nu dhiyeessuu isiitiif hedduu isii galatoomfannaa. Akkasuma bunallee nu akkatti waa hunda godhuu isiitiif hedduu isii galatoomfannaa. Akkuma beektan chaanaloota Oromoo hedduu xixiqqaa ta'an kan waggaa dheeraa keessa banamee jira. Isiniifuu subscribe godhaa fi ijoollee keenya viidiyoo jajjabeessaadhaa viidiyoo bareedduu warroottan dalaganiif akka subscribe gootan like gootan abdii qabna. Kanaafuu mee warroottan hafanittiin dabarsaan isin jaanis. Kanaaf amma kara Amina yookiin Kaamila Tuubiittan isin dabarsaa. Kaamila Tuubiin YouTube ishee asumaan beeksifattee jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii argannee tuubii irratti? Argannee Tuubii. Argannee Tuubii baga jiraattan baga jiraannee akkasiin nagaa qabdan abdii qabna. Gabanumaan anis Kaamila Tuubii irraa Kaamila Tuubii subscribe like share akka gootan kabajaan isin gaafannaa. Gallattimaan gara gaaficha dabarra. Kara isaatti dabarra. Asumaanan kunoo kara Jadii Tuubiittan isin dabarsaa. Jadii Tuubiin immoo ofaa beeksisu jechaan jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota Raahel Tuubii argannee tuubii irratti argamtan hundi keessan an kan isin wajjin jiru Jadii Tuubii yookaan afran kalloo akkasuma gama turtii isin dabarsinaa gama raaditti turtii gaarii isin jenna irra gaafii babbareedduu nu dhiyeessaa jirti gama gaafii isin dabarsinaa obsaan nu eeggadha. Kanaaf gaafiin kiyya gaafii afaan Oromoo gaafilee ammaaf har'aaf kabadheen dhufne gaafii sorgoof sookoo yookiin ciroo nan gaafadha jechaan ture. Gaafilee sanillee nan qaba. Gaafilee sunika har'aa moti kan dhiyaatu ijoolleen kun xiqqoo barumsarraa erga ba'anii fagaatanii jiru. Isaaniif ijoollee kanaaf moti gaafii kana kanan dhiyeessu. Gaafii kana har'a adda duree Lady First akkuma jedhame san Kaamila Tuubiidhaaf gaafii tokko dhiyeessa. Kaamila Tuubiin sababni isaatis erga biyyarraa dhufte waggaadhaaf deemti. Dhiyeenya kana barattuu piriippii turte piriippii dhiistee as dhufte. Kanaaf gaafii kana deebisuu dandeechi yookiin itti dhiyaachuu dandeechi waanan jedhuuf gaafii kana ishiifan kenna. Dhageeffadhaa kaa obsaan nafaana tura kara Kaamila Tuubiittan deemaa jechuudha. Kanaaf Kaamila gaafii si dhiyeessaa. Gaafii nan si dhiyeessu sirriitti dhageeffadhu ni deebistaa jechuudha. Gaafii goggogaa si dhiyeessaa gaafii goggogaa sanitti itti guuttaa jechuudha. Duwwaan ija namarraan qabattu jedha Oromoon. Bakka duwwaa sanitti maal itti guuttaa siin jedhaani ka. Duwwaan ija namarraan qabattu. Duwwaan ija namarraan qabattu jedha Oromoon. Kanaaf iddoo duwwaa suni ka maal jechuudha? Diqaalaan. Kanaaf daawwattoota Kaamelaan hin deebisne gaafii goggogaa waan ta'eef ammas yaaltu jechaan jira. Kaamila yaali ammas hin deebine diqaalaa jetta ishiin deebiin isaa diqaalaa miti. Diqaalaa jedhamarraan qabattu jedhanii garuu yaali. Maali gaafii waliigalaati moo gaafii barnoota irra jiru? Gaafii barnootaatis gaafii waliigalaatis kuni gaafii akka mammaaksatitti namni itti fayyadamu.
Ifirraa hin gara nama dorsa. Kanaaf deebiin osii dhabe anatu deebisuu danda'a. Isaan illee deebii mataa isaanii qabu. Gaaffii mataa isaanii qabu kanaaf deebii mataa isaanii kennu. Namarraan qabatu. Deebisaa gaada fara. Kanaaf hin deebisne daawwattoota keenya kaameelaan hin deebisne kanan ishiidha kana gaaffii kana dhiyeessuu barbaadeef kutaa 10 fi maatiriikii fi kutaa 8 ministirii irratti gaaffiin kun yeroo baay'ee yeroo hunda kan hin hafnedha. Kanaaf duwwaan ija namarraan qabattu jedha. Ija mukeen ija namarraan qabattu jechuudha. Ija mukeedha. Mukee jettee deebistiyyuu. Kanaaf kaameelaan deebii kana dhabuun immoo afaan Oromoo wallaaluun jedhamu. Kanaaf dogoggoruun homaa rakkoon qabu. Kanaaf duwwaan ija namarraan qabattu jedheen gaafadheani. Mukee jechuudha. Kanaaf ija mukeen ija namarraan qabattu jedha. Kanaafuu mukee yookiin ija mukee jettee deebisuu qabdiyyuu hin deebisne. Ija mukee jechuun nama safuu hin beekne nama saalfanne jechuudha. Kanaaf amma kara jadiirtuu bitittan isin geessa. Jadiirtuu immoo gaaffii nan isa gaafadhu bal'isee naa ibsa. Kanaaf kara isaatittan deema. Yaa jadiir ammas isin gaafadha. Mammaaksa si gaafadha. Ati jechaan deebista. Rakkattee nama jala seentetii xiraa namaa himtii jedhe Oromoon. Maal jechuudha mee? Rakkatteetii miti. Rakkattee nama jala seenteti baatee xiraa namaa himtii jedhe. Mammaaksanii qaba. Mammaaksa hiikatti kennamu. Hiikatti kennus mammaaksanii kus mirga qaba. Yaa jadiid mee deebii kennu kenni. Daawwadhaa daawwattoota kiyya kun afaan Oromoo akkanatti baay'ee babal'ate. Rakkataa deebisuma. Rakkataadha. Sammuu qabu kan gowwaadha sun. Rakkadde? Hin arganne. Gurba argatti yaa qoma baasii hin argate jiru. Hin arganne. Gowwaa. Gowwaa miti. Maraataa. Maraatas miti. Daawwattoota keenya rakkattee nama jala seentee xiraa namaa himtii jedhe Oromoon. Kanaaf nama tokko nama gaariidha. Ofitti jettee namni kun yookiin ofitti hin qaba boruun isa guddiseettee kanatti ofitti siqsitu sitti siqee seenaa kee firfirsaa jechuudha. Nama iccitii hin qabanne yookiin immoo seenaa namaa gurraachessu jechuudha. Gabaabatti yoo deebisnu. Kanaaf deebiin kun asumarratti dhumata. Daawwattootni keenyas immoo koomentii barreessaa warri na caala afaan Oromoo kana sirriitti babal'istanii barreessaa jirtanis ni jirtu hordoftoonni kiyya. Kanaaf isaan hundumtuu YouTube kiyya jala seenanii koomentii isaanii ilaallatu. Kara caalu isinillee deebisuu dandeessu kun deebii 5 ol deebii qaba. Ani tokkuman deebise. Kanaaf amma kara WF jaalalaatti isin deebise. Abbaatu ilmaan. Maaliif nooruu jedhee jalaa ka'eeti yaa ilma kiyya nooruu kabajni manaa ba'aa jedheen. Mee akkas jedhu mucaasaa kana maal barsiisuu barbaadeetti? Garuu social media ana dhufee takkaatis gaafii deebii na dhibdeen beeku. Ammas taanaan isiniif deebisuudhaaf qophiidha. Kuni Uuzbilakkaa ifitti amanuun kun immoo maali galu? daawwattoota keenya kanaa kanaafuu gaafa kun waan laafaa hedduu laafaati garuu nama barate biratti jechuudha. Amma saniifuu jechuudha daawwattoota keenyaas ta'e isaanis kunoo ijoolleen tajaajiltoonni hirtii yuutuubaroonni kan isaanis naraa dhaggeeffachuudhaaf as ta'an. Kanaafuu gaafa maal jee akkaan isin himu dafee isin himuu fadhaa jechuudha. Merri TV. Argitanii daawwattoota kiyya namni gisee baay'ee namni anumatu beeka anumatu jira jedhu kun akkasii. Kanaaf gaafii maalan jedhe abbaatu ilmaan abbaan ilma isaati ka'uun qabu moti garuu maal jedhe nooruu yaa ilma kiyya
kabajni manaa baa jedheen. Mucaa kana maal barsiisuu isaati abbaan? Mucaa kana wanni inni barsiise fakkeenyaaf jaarsa jaartiin mana isaanii jireenya isaanii keessatti wal dhaban wayii isinii dubbatan. Kanaafuu wanni inni dhaameef kabajaan manumarra jechuun isaa gama takkaan ammaas dubbiis akka mucaan kun alaas hin baafne takka gama biraatiin akka ammaas hin beekne wanta na wallaahi. Nama kabaju barsiisuu. Hawwii barsiisuu jiruni. Jaarsa jaartitti bakka hin qabdu kasi lama. Abbaaf ilmaa miti yemmuu inni kun fakkeenyaaf akkatti kabajaa namaa qabaadhu barsiisutti yoo jiraate fakkeenyaaf malee. Yaa kee ala nu baasin jee mucaani. Ala nu baasin jee. Isaan akkam silaa qorfaa sitti qabu qorfa tokko qaban. Deebiin kun hin deebine deebii kana hin deebisa. Maan yaalta yaali Nooruu yaa ilma kiyya kabajni manaa baa jedhen ilma isaa jalaa ol jedhe maal jechuu isaati mee maal dabarsuu isaati? Yaa boo akkasumatti ogeessa kaameeraa nyaatis achumaan galatoofannaa wanni jechuun isaa ilma kiyya kabajni manaa baa jechuun isaa san akkaan yaadutti Allah walam dura na kabaji abbaan dura na kabajje yookaan nama manaa kabajjet inuma kawaayee kabajaan dubbanne namichi bakka sanatti inni akka jeejee waan laa kana erga Nooruu yaa ilma kiyya ulfinni manaa baa jedheet ilma isaa jala mucaan oo dhufu jalaa kaa abbaan ilma jalaa ni kaa mee maal jechuudha mucaa isaa kana maal barsiisame itti yaada isin hundumtu hirmaattonni hundumtu kabajaa barsiisan yaadatti fakkeenyaaf xiqqaan guddaa kabajuu guddaanis xiqqaa kabajuu kanoo barsiisee inni waan biraa ilmoo fi waan takka hin barsiisan yoo kana barsiisan malee. Haay jechuun ka amma fakkeenyaaf abbaan ilmaan akkas jechuun ala nama alaa kabajuuf tura yookaan kabajaa manarraa gadhee galaa yookaan ana kabajii tura abbaa kee kabajii yookaan obboleeyyan kee kabajii yookaan haadha kee kabajii. Saan uleen itti himaa barsila. Uleen itti himaa barsila. Mataa keessa dheena kabajaan. Ilmoo isaatii waliin. Ilaa akkasii muti. Amma waan inni jedheef turi hin jirre. Waan inni jeen mana kee keessatti abbaa fedhe haala dhufeen kabajini. Intaan. Maal jedhan idaan Nooruu yaa ilma kiyya kabajni manaa baa jedhe. Siigale? Kanaaf egaa maal jechuu isaati mucaa kana namichi kun waan gaarii barsiisaa jira moo maal barsiisaa jira sababa maal akka godhu mucaa kanaaf maal inni kan inni kennaa jiru? Wanni khairin dalagatanii turtii jechuu jiraan. Pero deebistis deebaran. Khairin dalagatan maal jette khairin dalagatan? Khairin dalagatanii turtii ilma kiyya anduus na kabajiidha. Walillaa galaasaa. Hordoftoota keenya kaa jadiiditti dhiyaatee jira. Kanaaf kaa deebiin isaa maaliif seetan Nooruu yaa ilma kiyya kabajni manaa baa jechuun akka ilmi isaa sun akka isa kabajuuf malee abbaan ilmaaf hin ka'u garuu mucaa sun kan deebise maali? Kabajii seerumaa sitti mee bara eeka maarree si yookaan na kabajii nama manaa kabajii kabajni manarraa gadi jaal qabaa duraan kabajuu qabdaa sitti mee bara sirri kanaafuu isa gaafatame barkaamee la maaliif seeta inni waan gaafatame eeka jadiidi deebisee maataa. Laaka jadiid laal keerin dalagatanii jedhe sirrii wanni gaariin ati ofiif dalagde siif bulaa jechuudha agarte. Sarkaa wal dhoofte. Ayiwa saawolilaa maarree inni hin deebisne firoomsan barittuun dhiyaanne isin lamaattu deebise abbaan gaafiitti hin dhiyaanne ka. Kanaaf sirri adda baasee deebise sirri walaa sirri ana sirri deebise. Sitti deebise. Hordoftoota keenya kaammoo gaafii biraatitti ce'uudhaaf gaafii tokko tafee gaafii afuran dhiyeessee gaafii sadi dhiyeessee biira gaafiin isa dhumaa tokkichaa isaan hundumtuu irratti wal dhaananii irratti wal tumanii irratti wal arrabsanii ani keessaan qabu garuu gaafii kana isaa sadeenuufuu waliigalatti dhiyeessaa isaa sadeenuu kamtu gaarii akka ta'e gaafii kana dhiyeessuu jechuudha deebisuu jechuudha. Kanaaf egaa yoo isaan dhadhaban akkuma ammaa kana nan deebisaa fi isinillee hordoftoonni kiyya koomentiidhaan akka sirriitti deebii gahaa nuu kennu. Kanaaf egaa hordoftoota keenya gaafii gaas deebisuu hin baadhu itti dhiyaachuu hin danda'a. Afaan Oromoo kutaalee baay'ee qaba waan ta'eef Oromoon kutaalee hundattuu deebii adda addaa deebisuu danda'a. Amma karaa
kaameelaatittan deema kaameelaa jalaa qabaniit isaanillee deebisuu fi qabu saasadeenuu ni deebisu gaafii tokkoon gaafadha kamtu akka faayidaa qabu kamtu akka dhaala gaarii argate himu kanaafan gaafadha jechuudha kaameela dhageeffadhu ka abbaatu duudhaa ka'e gaafa abbaan duudhaa ka'e qabeenya kana nama dhaaluu moti ijoollee 3 qaba ijoollee 3 kana keessa dhaala wanta adda addaa kenneef maal jedheen ijoollee 2 qabeenya isaa kennaniif ati mana fudhadhuu jedheen mucaa tokkoon ilma isaa tokkoon immoo maal jedheen ati horiin qabuu fi maallaqan qabu fudhadhuu jedheen achiin mucaa isa sadaffaati maal jedheen yaa ilma kiyye kanaan sii kennu kennaan sii kennu kennaa kana jedheen mala dubartii siyaa kennu humna bishaanii siyaa kennu jedheen isa sadafficha dhaalli inni dhaaleef kana warreen 3 kenna keessa eenyutu eebba gaarii yookiin immoo dhaala gaarii argate abbaa sanirra kasadaffaa ka kaameelaan kaa'uun gaafii afaan keessa iffixatiin deebistee jirti sababni isaa maal akka ta'e ana akkasii abbaa ibsee joana sababni isaa maal akka ta'e immoo ishumattan isin deebisa ishiitu ibsaa jechuudha sababni isaattis abbaan waan ilmoo santasaa ta'e abbaan laa gaafa ho'i abbaan akkuma tamma jette kana mala dubartii humna bishaanii siyaa kennuu jedhee eebbisee abbaan kiyya kana jedhee na abaaree jedheeti eessuma isaa bira dhaqee jechuudha amma dura akka seenaa wayii keessatti dhageetti dhaydhaan akkamitti abbaan kiyya na abaaree akkana jedhee tanaafin abbaa kiyya bira badee jedheen badee eessuma bira dhaqee kanaafuu halkan sirritti roobaa buleetti ganama bishaan akkanatti muka guddaa kana baadhatee deemutti mul'isee abbaan kee ilaal kunoo sin abaaree si eebbisee jedheen humna mala dubartii siyaa kennuu jennaani namni yoo akkanuma seenee taa'ee abbaa jaarsa isii biratti buna yoo irraa fudhatu siini qunxuute jaarti manamaa jaarsa biratti jechuudha quxunaan rifattee utaaltee siini gadhifti maal taate jennaan tasatti barsiin harkaa buutee rifadhe jetteeni jechumaan daamalli dubartii kanaayee jedhee achirratti akka abbaan isaa is eebbise beekee abbaa isaatti deebi'ee abbaa isaa dhiifama gaafatee jechuun miilarra jige kanaafi du'aayii tanatu caalaa dhaalmaa guddaa akka kenneef Numchaa isa sadaffaa saniif jechuudha. Hordoftoota kiyya ka hordoftoota Raahel Tuubitiif argannee tuubii kunoo kan namni sammuudhaan cimaa namni keessa seenaa Oromootii fi gochoota Oromoo danda'u baay'eetu jira. Biyya Arabaa keessaa dhalaa Arabaa kan jedhamne sharafni keenya gadi bu'ee sanii fi Raahel yeroo baay'ee dubartii hirmaachisaa jirti. Kanaaf gaafii kaameelaan nu deebistee deebii sirriidha. Maal jedheerree bishaan yaa'aa jiru inni muka guddaa isaa wantoota guddaa mana jigsee deemu itti agarsiise gaafa inni deemee himatu innaan kanaaf jedhe na eebbisee jedhe ilaale ishiin siinii jette sirriidhuma garuu nama affeeretti isuma namichuma san affeeretti niitiin tiyyeedhe haati manaa kiyya gizeenya irbaata nuu fiduudhaa dhuftu mee qimmiidii jedheen maal godhere abbaa manaa niitii saniititu jedhaan qimmiidii jedheen namicha saniin dhaqeet mana isaa sanitti keessummeesseet amma nyaata fiddee jirti dubartii sun nyaata fiddee isaanii dhiyeessiteet taa'anii nyaachaa jiru laalaa kaan mala dubartii kan jedhame saniif kanaafi amma suuteedheet namichi kun niitii san qimmiide jettee akka qimmiiddaa agartani jettee akka tolu taalteet maal taate jedheen achiin laa wantaati tasiina ciniine hin beeku ani jette garuu kan qunxuuxe namicha san maal jedheerree achumatti agarteedhe abbaan kee kanaaf mala dubartii humna bishaanii siyaa kennu jedheeni kanaaf kaameelaa baay'ee galateeffannaa intala Oromoo sabboontuu baay'een ishii galateeffadhaa gaafiin kiyya asumarratti viidiyoo kanarratti xumurama like share subscribe gochuu inni raafatina viidiyoo kiyya kanumarrattan xumure viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti horaa bulaa fayyaa naa ta'a.